Sooraan akka boqote dhaqee ergan laalii mirkaneeffadhee boodan Facebook irratti maxxansee namoonni baay'een anis dhaqee waanan amaneeffan maxxanse malee itu nama kan biraarraa waan dhaqee argeeffan maxxanse malee amanuuf hin cima. Garuu gabaabaadhumatti har'a ganama sa'aatii 5 keessa naannaa Gullalleen ture. Boqoteera kan jedhuun oduu dhagee amanuu hin dandeenye. Hospitaala Phaawulos akka inni dhaqee fiigeen dhaqee. So gaafa naqu akkuma jedhamedha. Hiriyoonni isaa achi jiru hundumtuu walitti namanii bu'aa jiru. So baay'ee ulfaata, baay'ee cimaa. Nun jalqaba irratti gara dhimma kootti gaafan galu nun har'a sa'aatii 5 booda dhageenye, namoonni baay'een sa'aatii 5 sa'aatii 6 booda dhageenye. Dhannee gaafa gaafannu garuu kaleessa galgala sa'aatii 5 keessa ajjeefamee gara hospitaala Phaawulositti kan inni geeffamee halkan sa'aatii 7 akka ta'e nutti himanii. Eessammoo ture jennaan hamma sa'aatii 2tti hiriyoota isaa wajjin akka inni turee fi sa'aatii 2 booda namni bilbilee gara hoteelaatti akka inni waamee fi akka inni achi dhaqeen dhaga'e. So duubatti deebiin hiriyoota isaa gaafadhe jechuudha. Hiriyoota isaa gaafan gaafadhu walitti bu'iinsa qabaayii Sooraanii jedhee gaafannaan keessattuu Firaa'ol Riyaasaadha danuunfaa jiru. Iyyee namoonni hin beekamne bilbilanii doorsisaa turanii si ajjeesna naan jedhanii jedhee ijoollee hiriyoota isaatti bilbilee himachaa tureedhanii. Kanaaf immoo kanattiin jedhee nan abbaa isaan beeku namni garuu naa bilbilee na doorsisaa jedhee ofii isaatti himachuu isaan dhagee. Kan inni jiraatu immoo naannaa Jamoodha. Jamoo iddoon itti ajjeefame sun hoteelicha maqaa isaa beektu. Achi keessatti du'ee argame. Akkamitti du'ee jennee gaafannaan immoo galgala sa'aatii 2tti hoteela deemee erga jedhamee booda deebisamee immoo utuu dhanna isaa dhiqatu mucucaatee kufee waan jedhuu fi justification akkasii kennaniiru jechuudha. Baay'ee ulfaataadha. Dargaggeessa wal deemaa kaameraa kadhatee meeshaa kadhatee waan danda'u hojjetee jireenya isaa sirreeffachuudhaaf olii gadi fiigu. Bifa kanaan ajjeesuun faayidaa isaa hin beeku. Akkamitti du'e kan jedhu seerri qoratee bira haa ga'u. Garuu baay'ee nama gaddisiisa. Tokkoffaa edda halkan sa'aatii 5tti, sa'aatii 6tti, sa'aatii 7tti isaa ta'u edda boqotee taanaan amma sa'aatii kanaatti hamma har'a guyyaa tursuun maaliif barbaachise? I don't know. Eessarraa akka jalqabamu bitaa namatti gala. Hiriyoonni martuu namni hammeenya Sooraa haasa'us hin jiru. Isaan uffata wal harkaa fuudhanii inni tokko tumsee jireenyaan hin beekan jaakana. Keessattuu Buraayyuu jiraachaa ture. Achi booda gara Jamoo kan hin deeme. Kanaaf mucaan isaa wajjin namni tokko turtee itti jedhanii mucaan durbaa tokkos isheen to'annoo seeraa jala jirti. Kun odeeffannoo dhageenye namoonni baay'een gaara guyyaa guutuu achiin ture waan ta'eef waan beektu nutti himii kan jedhu Feesbuukiidhaan namoonni hedduun naa barreessitaniitu waan hin beeku waan hin isin dhorsuun qabu. Hoteelli sun qorannoodhaaf dhiyaachuu qaba. Hunda caalaa immoo an kanan jedhu iddoo kamuu kan jirtan poolisiis kan taatan abbaa alangaa abbootii seeraa qaamota seeraa kamiyyuu nun wabii tokkoyyuu hin qabu. Dhugaa mucaa kanaa garuu ogummaa keessanii dandeettii keessanii ummata kanaaf hin quuqamna kan jettan dhutumna hin qabnu. Waan dandeessan godhaati adaraa keessan mucaa kanaaf wabii dhaabadhaati.
dhugaa kana baasaa. Ogummaa dandeessanii namni dhuunfaanis waan beektan hundumaan wanti haasa'amaa jiru baay'eedha. Wanti dhaga'amaa jiru danuudha. Finfinnee keessa jiraachuuf wabii tokko iyyuu hin qabnu. Kanaaf maal goona? Akkama godhama? Jechuun namni waggaa 23 dheengada waggaa 24 hin guunne kun namni waan danda'uun uffata walirraa ergifatee waan danda'uun aartii Oromoo isaa ibiddatee kana keessa dhaabbatee hojjetu kun haala kanaan ajjeefamee hin du'e jedhamee har'a ganamumaan gaafa dhageenyu baay'ee ulfaataadha. Baay'ee cimas. Haati mucaan kun guddatan jijjiirama jettee eegdu har'a dargaggeessa waggaa 24 hin guunne reeffa simachuun baay'ee ulfaataadha. Baay'ee laphee namaa cabsa. Kanaafi waa'ee Oromoo kan quuqamtan, ummata kanaaf kan gadditan, ummanni kun miidhameera kan jettan, miidhamuu isaa yeroo dhageessan kan lapheen keessan na'u, kan garaan keessan raafamu, iddoo kamuu kan jirtan dhimma kana irratti mari'adhaatii furmaata tokko kenna. Malee akkasumatti torbee tokkoof profile picture jijjiirannee boonyee maal gochuuni? Homaa tokko furmaatan kenna. Isin irratti hojjechuu dandeessu. Waan ta'e gochuu dandeessu. Haala kanaan nama wala deemaa akkasii dukkana keessatti lubbuu namaa baasuun dukkana fayyadamanii baay'ee garaa nama nyaata. Kanaaf jaan kun taalantii qabaa, kennaa qabaa, dandeettii qabaa, hin barreessa, hin yaala, hin dadhabaa. Isaayyuu nama karaa mana akka barbaaddatee jiraatu miti baay'isee. Dukkanumaan. Kanaaf adaraa keessan irratti hojjedhaati namoonni humna qabdan, namoonni jabina qabdan, namoonni dhuunfaan waan ta'e gochuu danda'u. Kanarratti wal mari'adhaati. Keessattuu Oromoon walitti adeemaati. Hoteela kanas qoradhaati. Du'a kanaa wajjin wal qabatee waan jiru hundasaa ifatti baasuuf yaala. Kana booda lubbuun isaan deebi'aa miti. Abbaan ajjeesetu barameeyyuu gammachuu guddaa kenna jechuu miti. Lubbuun isaa beera waan ta'eef isa deebisuun hin danda'amu. Kanaaf ani kanan isiniin jedha. Hunda caalaa immoo akkuma kana ce'ee dukkana fayyadamtanii lubbuu namaa kan baastan, dukkana dawoo godhattanii ola deemaa kan nyaattan, hundumaa gadda gammachuun Oromoo isiniif gadda kan ta'e, jiraachuun Oromoo isiniif du'a kan ta'e, dukkana kan fayyadamtan, dukkanaan lubbuu namaa kan baastan har'a imimmaan Buraayyuu Gafarsaatti asfaaltii gidduu taa'ee boo'e sun imimmaan har'a hiriyoonni isaa dhangalaasan sun gaddi lapheen isaanii akka sanatti cabee sun mana keessan aseenu kana qofaan jedha. Baay'ee nama gaddisiistu. Baay'ee nama gaddisiisa. Namni kamuu wabii hin qabu biyya kana keessa. Gochuu hin dandeenye sa'aatii binnee baanariin barreeffamee gaggeeffame. Kanaaf homaa gochuu hin danda'amu amananii fudhachuu. Ani jechoota dubbadhus na jalaa badeera. Obboloonni har'a qarshii walitti buustanii artistii homaa hin qabne kana
gaddisni hin argatin. Homaa jechuun danda'u mootummaa qaroo yaa guutuu achi turtanii haala hundumaa mijeessitan maqaa keessan kanan hin beekne dargaggoota baay'ee ture. Kana taa'u Waaqayyo dhugaa isaa haa baasu.